Finfinneedha amma rakkoon irratti argame kan rakkoon kan dhufe dhimma suufa sarafii kan jedhamu osoo hin ta'in dhimma fedhii qabeenyaa, dhimma fedhii taayitaadha, dhimma fedhii iddoo to'achuudha, dhimma qidaa osoo hin ta'in jechaadha. Kanarraa dhufe haga ammaatti asiin dura hojjetaa 1,881 jira jennee ture. Amma immoo dabalamee hojjetaa 1,596 ga'ee jira. Yeroo ammaa kana warri majlisaa duraanii Hoteela Ikaanitti Wal gahanii majlisa haaraa baaladaraan iddoo mara jira. Baaladaraan uumanii jiru. Baaladaraan uumame kun ka amantii jira, ka Finfinnee jira, ka majlisaa jira. Guyyaa uumanii jiru. Wanni irratti uuman immoo hundi isaanii hojii kana hojjetanii gadhiisuudhaaf waraqaa qaboo yaa'ii qabatanii turanii. Qaboo yaa'ii kan jedhu namni tokko hojii tokko hojjetee yoo gadhiise qarshii 200 irraa haga 3 harka irratti fudhatee deemaa jira. Immoo qarshii 203 kan kafalus hin qabnu. Hojjetaan kun immoo hojjetaa sirriidha moo sirrii miti yoo jennu hojjetaan 128 peeroolii 3 irratti mallatteessee fudhata. Peeroolii 3 irratti waajjira tokko keessaa waajjira islaamaa keessaa peeroolii 3 irratti namni tokko mallatteessee fudhachuu waan hin dandeenyeef ariinee jirra geessinee jirra. Nama 128 ammas eenyummaa isaan beekne namni 213 keessa jira. Isas qorannee waannee geessuudhaaf qophiirra jira jechuudha. Inni guddaan rakkoo kana fide majlisa federaalaati. Majlisni federaalaa hojii isaatii tawfiitiin hojjetu suufii salafii jedhee halkanii biyyaatti wal harkisa. Yoo qaamni biraa hin hojjedha jedhe ittiin kalaayinaa jedha. Hanga ammatti xalayaa nu barreessanii nutti kennanii jiru. Xalayaa nutti kennan kutaa naannolee ittiin alatti gara aanaa akka gadi hin buune, gara masjiida akka hin buune, gara uummata akka hin karoofne, iddoo sana akka hin geenye sarara diimaa jedhanii nutti kennanii jiru. Kana qabannee gaafii barreessinee jirra. Kana booda immoo waan hin dandeenyeef gadi buunee hojjennaa. Inni hojjennu immoo qaamni mootummaa keessa jiru, qaama mootummaa keessa taa'ee duraan hojjetaa bahe, kan nama tumsiisaa bahe, kan nama hidhaa bahe, kan nama jarafaa bahe, kan nama biyyaa baase, kan nama ajjeesaa bahe, dhimmi isaa waan dalaatu qabuuf guyyaa Ikaanitti wal gahee walitti deebi'ee erga xalayaa fudhate, erga geggeeffame, erga taayitaarraa bu'e, erga qaama mootummaatiin himamee affeerraan godhamee fi geggeeffame booda har'a majlisa haaraa uumuudhaan majlisa kana fottoqsuudhaaf yaalii godhee jira. Yaaliin kun seera qabeessaa miti. Mootummaanis hin beeku, nus hin beeknu, qaamni keenya keessas hin jiru. Dhimmi kun guyyaa tattama keessatti tokkoffaa qaamni hoteelli Icon Hotel seeratti dhiyaachuu qaba. Eenyu jedhee jara kana dhiyeesse? የሃይካን ሆቴል ባለቤትን ጭምር ለህግ የሚቀርብበት አጋጣሚ ይኖራል ከቅርብ ቀን በኋላ ማለት ነው። አፋን አማራ ቲቪ ማሊፍ ህገወጥ ማንነቱ የማይታወቅ ከስልጣን የወረደ አካል ተመልሶ ሆቴል ይዞ ስብሰባ ሲያደርግ መንግስት ምን እየሰራ ነበር? ደበለታንሞ ከመንግስት ውጪ ሆቴሉ በምን ምክንያት እንዳከራየ በህግ አግባብ የሚጠየቅም ጭምር መሆኑን ለማሳወቅ እንገደዳለን። ድንጋ ፈነስ እንትጋፈተማስ ከነጫላ ወንጀሉ የፈስቤ ጎል እንደና ወላሂ ተውፊቅ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።